الإثيوبيين اللي بالسعودية ارحموهم كإنسان مش كحبوش أو كأنهم إنسان غلطانين. ما بينهم حتى لو غلط واحد مش 100 واحد غلط. إذا الواحد غلطان وفعل حاجة غلط في بلادكم مش 100 واحد اللي بالسجن بيغلط، مش 100 نسوان بيغلطوا. النسوان اللي معهم أطفال اللي جالسين بالسجن، اللي يموتوا أطفالهم، اللي يولدوا، اللي مسجونين وهم حاملين، اللي يولدوا وهم في السجن. يا أخواننا اللي في السعودية، يا سعوديين ارحموا سجناء الإثيوبيين اللي مسجونين بسجنكم، وافعلوا لنا حل مهما كانت الظروف، مهما كان الأوضاع، مهما كان قبنا أو أن كلينسان بيلان دوماني واحد دوميت أبو درجة سابا كان أمورا أكاسيتي دورا دوني كنا كان أول مال قلنا كمي أزبنتي نهاك كان ثينا جراني ثنين وفما أفنيساني وفجر جران أرجو جرتني. وران تنا ونيساني لا سودي قيس التوجران وان هدون ما قد سيسادتي وان أكن إني إبسطون تدن دينيومتي دائما كستي في النسباسي كأمنيسا تورتورينا وخيسنا ما قد في جول خهنجني شمرني بدرجة جيس خهنجني ما نهدا سودي قيستي هدورة كتوجراني أكني في سجلي بكجرتي نسوان. حتى لو احنا ما عندنا رئيس عشان يرحمنا وعشان يسفرنا لبلادنا، انتوا ارحمونا يا اصحاب السعودية مهما فعلوا. اذا الواحد غلطان، اذا واحد جاء باع في بلادكم اي شيء غلط، مش كل الناس يبيعوا. اكثر المساجين اللي مسجونين عندكم مساكين خرجوا من بلادهم عشان يدوروا لقمة عيشهم. سلا حاسان نما أكما دبتمتي أكما أفان نماتي بيتي أكما تتإنتلاني دبتنتي هجر كان أولو تأي حاسان نما فؤتمك أنقباتو تأي حاسان نماتي مرجي نما كان إيقامو تأي حاسان إجولين يماني هدام توتا سعود عربية منا هدا كيسة درارما جراني فقودان سلا حاسا فؤتما أرغتي يرو غبابا كيسة إجولين كي نمانا هدا جران منا هداتي باساني دا حاسون إجولين يماني دا يوتوبرون يماني كاكالي wan walgani mana ummu kanu sitti godhan haasaa hedduu namatti toluu fi haasaa fudhatama qabudha. Haasaan guddateef harretti hin fe'amuu jedha. Namni hedduun haasaa godhaati jira. Namni hedduun miidiyaa isaanii irratti ba'uudhaan ijoollee kanaaf sagalee ta'utti jira. Sagalee ta'uu fi iyyuu fi akkuma arginetti baanee dubbachuun ijoollee kanaaf furmaata tokkollee godhaa hin jiru. Osoo haasaan namaa kan furmaata ijoollee kanaaf godhu taate haasaan ijoollee Yamaniidha kan Sa'id Baabaa, Ummu Kaanusii fi ijoollee isaa wajjin jiraatan garee gurguddaa garee beekamtii guddaa qabu garee jaalala qabu gareen jaalalaa kun godhe filmaata guddaa ijoollee kanaaf furmaata ni fida jedheetiin yaada. Ashamaa harka fuune ilmaan Oromoo eedila addunyaa kanarratti argamtan hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenyi koo kan kabajaa laga qaxxaamuree tulluu qaariyee isinaa dhaqqabu aan mootii miidiyaadha. Qophii addaatiin isiniif deebi'ee dhufee jira. Hidhamtoota Suud Arabiyaa mana hidhaa keessatti dararamaa jiraniif yeroo ammaa kana karaalee garagaraatiin miidiyaalee garagaraa irratti sagalee taanaaf jenneeti iyyinee iyya dabarsaati jirra. Sagaleen nuti ta'aa jirru kunoo fudhatama qaba. Mootummaan Itoophiyaadha nu dhagaya. Sababni mootummaan Suud Arabiyaa ijoollee keenya mana hidhaa keessatti ittiin dararaa jiruuf maali? Wanta jedhu gabaabseen isiniif dabarsa. Ijoollee kana ammoo ijoollee Yamaniidha. Viidiyoo isaan dalagan viidiyoo ajaa'ibaa jidduudhaan isinii buusa. Haasaa ajaa'ibaa, haasaa dinqisiisoo, haasaa piroofeesaroota fi doktoroonni godhan, haasaa xiinxalloonni siyaasaa godhan kan jara kan isaan iyyuu hin goone ijoolleen Yamaniidha. Yuutuubaroonni Yamanii kan akkaan jaalannu kabaja qabnuuf qaqqaaliiwwan ijoollee kana haasaa nuuf godhan. Haasaa sanis jidduun isinii buusa. Jalqabamee yaada gabaabaa koon isiniif dabarsee gara viidiyoo jaraattiin isin dabarsa. Akkuma beekamu ijoolleen keenya waggaa 4 waggaa 5 fi hanga achii gadiitti mana hidhaa keessatti Suud Arabiyaa keessatti dararamaati jiru. Haa ta'u malee biyya keessaa yeroo garagaraatti abbootiin aangoo qaban biyya Suudii deemuudhaan mootummaa Suudii wajjin haasaa garagaraa godhanii ijoollee san mana hidhaatti yaasuudhaaf yaalii gochaati turan. Yaaliin isaan godhan kun yaalii sirriidha moo yaalii sirrii miti? Wanta jedhu ilaaluun hedduu barbaachisaadha. Yeroo jalqabaatiif mana Suudii deemanii ijoollee keenya kan mana hidhaa keessatti dararamaa jiran ijoollee Itoophiyaa Oromoo dabalatee irra hedduun Oromoo ta'ullee sabaaf sablammii Itoophiyaattu mana hidhaa san keessatti dararamaati jira. Ijoollee 45,000 ta'u gara biyyaatti galchanii sana booda dhaaban. Wanti isaan dhaabaniif maa'inni? Wanta jedhu ilaaluun hedduu barbaachisaadha. Mootummaan biyya ijoollee kanneen irraa faayidaa barbaada. Qaraxa isaan isirraa barbaada. Yeroo isaan gumruukaa fi yookaan booletti bu'an kafaltii garagaraa isaan irraa barbaada. Ijoolleen keenya immoo mana hidhaa keessatti waggaa 2, 3, 4 fi sanii ol mana hidhaa keessatti
keessatti dararamanii wanta qaban achi keessatti fixatanii buusii isaaniif buusan hin qaban. Gaafa biyya galanis suuqa isinii bannaa akkanatti maayikiroodhaan isin adda raajjaana jechuudhaan mallaqa garagaraa isaan gaafataati jiru. Ijoolleen ammoo mallaqa kana kiisha keessaa hin qaban. Warri mallaqa kana gaafatamanii mallaqa kana dhaban ammas gara baharaatti gara saharaa garagaraatti Suudaanitti Jibuutittii fi akkasumas Eertiratti gara Somaaleetitti baqachuudhaan saharaa fi baharatti dhumaati jiru. Sababni kunis biyya keessattis erga galanii mallaqa isaan gaafatan. Isin guruppii isin goone maayikiroo garagaraa keessatti isin isin gurmeessine hujii garagaraa isinii bannaa mallaqa gana fidaam yoo baankiidha mallaqa fudhachuu barbaadan tokkoon keessan 50 qabaachuu qabdan jechuudhaan darara garagaraa irratti adeemsisaati jiru. Amma mootummaan biyyaa wanni hubate maa inni ijoolleen mana hidhaa Suudi Arabiyaa keessatti dararamaa jiran mallaqa akka hin qabnee fi miskiinnan ta'uu hanga isaan qabanis askarri Suudiidhaa shurxaan Suudii kan irraa guurate ta'uu beekeeti. Kanaaf miskiina biyyatti of irraru galanis nan fayyadan jechuudhaan mana Suudii keessatti mana hidhaa Suudii keessatti dararaan akka isaan irra ga'u godhaati jira. Kun ammoo aadmaleedha safuudha. Namni tokko qabaatee fi miti kan biyya isaatti isa deebisan. Biyya irratti dhalatee itti guddate keessatti mirga akka fedhetti hiyyoomee fedhu duroomee dhabee alas bulee jiraachuudhaaf mirga qaba. Biyya isaanii keessaa baanii biyyoota garagaraa keessatti kan baqatan jireenya isaanii jireenya maatii isaanii fooyyeessuudhaaf osoo biyyi teenna kabaja qabaattee dalagatanii biyya keenya keessatti jiraachuun kan danda'amu taate ijoolleen keenya biyya san keessaa hin baqatan. Walumaa galatti rakkoon mootummaan Itoophiyaa qabu hangana jedhamee himuun hin danda'amu. Suudi Arabiyaan ijoollee kana ijoollee waraqaa hin qabne waraqaa jireenyaa hin qabne biyya kiyya keessaa ni yaasa yoo jedhe mirga isaati. Nuti mootummaan biyya keenyaa ijoollee hidhaman kana atattamatti gara biyyaatti raruun dirqama isaati. Qabaataniif yookaan dhabaniif miti. Kana bira dabree ijoollee mana hidhaa keessatti dararaman dhiisanii warra ala jiran mallaqa irraa guurachuudhaan bakka ijoollee mana hidhaa jiranii xayyaara ijoollee mana hidhaatiif qophaa'e ijoollee biyya mana hidhaa hin seenne mallaqa irraa guurachuudhaan gara biyyaatti galchaati jiru. Kana qofaa miti. Tooftaa biraa qabatanii dhufanii jiru. Itoophiyaa ta'uu keessan waraqaa ragaa mattaawaqaa yookaan paaspoorta qabadhaatii koottaa jechuun jiran. Warri waraqaa ragaa mattaawaqaa yookaan paaspoorta hin qabne Itoophiyaawii miti jechuudhaaf deeman. Kanaaf ammoo ijoolleen Oromoodhaa irra hedduun paaspooras ta'ee mattaawaqaa wanta hin qabneef amma booda ijoolleen Oromoo Itoophiyaawii miti jechuudhaan dhiibbaa garagaraa irratti adeemsisuudhaaf yaaliin godhamaati jira. Inni biraa dabalataan mattaawaqaa yookaan paaspoorta qabadhaatii koottaa imbaasii waraqaa yookaan paaspoora isinii kennina jechuudhaan ammas ijoollee gowwoomsanii mallaqa irraa nyaachuudhaaf yaaliin garagaraa eegalamaati jira. Guyyaa kaleessa ammoo guyyaa dheengaddaa waraqaa addaa baasanii maxxansaniiti jiru. Warri Itoophiyaa ta'uu keessan ragaa qabdan koottaatii paaspoora isinii kennina jechuudhaan ijoolleedhaaf yaamicha godhaati jira imbaasiin. Kana sababanii ijoolleen yeroo gara imbaasiitti deeman sobanii ammas mallaqa irraa nyaachuudhaaf qophii isaanii xumuratanii jiru. Kanaaf ijoolleen keenya wanta akkanaa kanarraa of eegaan isiniin jechuu jaaladha. Kanaaf asirratti ani ijoolleen keenya ijoollee Yamaniidhaa waa hedduu jedhaniiti jiru. Ijoollee kanniin inin jaaladha nin kabaja. Yeroo nama jaaladhu immoo sababaanin nama jaaladha. Jaalalli ani isaaniif qabu guddaadha. Meegaa ani asaan baay'ateedhaaf harreetti hin fe'amu jedha Oromoon. Ani waa hedduu haasa'uudhaan fedhii hin qabu. Ijoollee kana haasaa isaanittiin isin dabarsaa gara haasaa isaaniitti damma viidiyoo kana sheer godhaa waliif dabarsaa hundi keessanuu sagalee waliif haa taanu galatooma gara viidiyootti isin dabarsa. Beelli keessan deebitiyya madaan keessan madaagiyya beelli keessan beeliyya si wajjin jirra du'aayima isin goonaa jechuudha. Assalaamu alaykum. Daa'imni xiqqashaan dheengadda biyya Morokkoo keessatti boolla kufee guyyaa 5 guutuu addunyaa guutuu shororkeesse. Nuti lubbuu daa'ima saniitirra raksha taaneeti miti. Nuti lubbuun ilmaa Oromoo guyyatti nama 50 oliitu mana hidhaa keessatti lubbuu nama 50 oliitu baha. Daa'imni tokkichaan san guyyaa 5 guutuu addunyaa shororkeesse. Addunyaa guutuu ka afaan isaanii beekuu fi ka afaan isaanii hin beekne jidduu Kenya ijoolleen tun kadararama jirtu ijoollee teenya ilmaan keenya obboleeyyan keenya abbootii teenya haadhotii teenya jettanii hundi keessanuu biyya jirtan mararraa ijoollee Suudii tanaaf akka dandeettanii sagalee ta'uu fi hin irraanfatinaa yeroo hundaa ijoolleen teenya moota Suudii Arabiyaa keessatti rakkachaa dararamaa jirtan hunda keessanuu nutillee ala jirra malee akkuma waan isin wajjin hidhaa jirruutti dararaa keessan dararaa teenya yeroo isin jireenya keessan jireenya gadadoo jiraattan nutillee jireenyuma gadadoo
iddoo isii wajjin jiraannaa isin wajjin qalbii teenya hidhamtee jirraa yeroo makkamu haga isin furmaata tokko argattanii nuti illee ala jirra malee akkuma waan nama furmaata tokko malee jiraachuutti jiruuti jajjabaadhaa obsa. Yaa Rabbi warra hidhaa suudii jiruuf yaa Rabbi hin dandeessaati. Garaa laaffisi mootummaa zaalima harkaa Rabbi isaan haa baasu nagaa warra isaanii biratti haa galchu Rabbi ni danda'a haajaa isaanii Rabbi haa baasu. أنا ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين. إيجا خنوما بدنا سلام. أمة سعودي كهيد أجر أمة كينا ربي هيدا كساباسو ربي سنيارات سني ربي كذا وري سجلي توفي دندي توري بيجي بوردا كبدا وري نمني هاسوا كيسان تجاو سجلي تأبي نتوان سنقول كم نور رب مسني كرنا غير قدر قدر نتلاقي وانو قول دمني سلمي ربي سنياباسو بيجي سنيتي ربي نجاني سناقلشو بيجي نللي ربي نجاقو موت نللي ربي رابسيتين كرا نجا كرا لم يفي كرا بيا نما كرا بيا قلشو أتاسسو كانوا يجوا كوفة السلام عليكم. يوم مراسف أو إجيني أو الجنة ونيوم دي شو تفتشوا سنيفو تتافي أتي متانك أو بلدتي كده تشكيس أزمات أتيو أكسمت أنا ما مداخ ياف أو بلدتي يا قرتي كده حجر باتي تربا سيجارة أو تشكيس قالوا عن كمان بان هدالتمو وان قرتي إزين رجلتو نم تخوق إنجلو ولا سلك هاي جنو أكن على إنجن سنيفو نمو قرتي وان كابدن كقرتي فيسبوك كابدن كقرتي تيك توك كابدن نمو قرتي زعماتنا قرتي ميديا لي نمو قرتي زعماتنا سوشيال ميديا كوبت خنقرتي خين اتفاده من جوجو سنيفو نمو قرتي وان كابدن قرتي اتفاده من رابسكو